kaasii gooftaa galateeffadhu. Inni bara 2016 abbaa mo'ichaa siin godhe Waaqayyo bara kana keessattis gooftaa. Waaqayyo ni guddaa galateeffannaa. Waaqayyo waaqa haaraa, lafa haaraa, jireenya haaraa nu eega. Kana argachuudhaaf qabxii afaan tokko dubbadha. Waaqayyo irriba hafuuraa keessaa nu nadamma. Hinnaabata malee namni ulfinan qabu simbootu irraa ka'e. Waaqayyo barbaadummaa wajjin sin barbaadu, machii wajjin sin barbaadu, weeddoo wajjin sin barbaadu, jibbaa wajjin sin barbaadu. Waaqayyo kadhanna. Yammayyuu kadhannaa kana keessa gooftaa galateeffadha. Keessa walitti mul'atu. Bara hamaa kana gooftaa si dabarsee. Bara rakkinaa gooftaa si dabarsee. Harka kee kaasii gooftaa galateeffadhu. Gooftaa ulfina laadhummayyuu. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Ammas nu gargaari. Nu tajaajili. Nutti dubbadhu. Qilleensa kanarraa waaqeffannaa lafa kanaa hinaafee. Hiikamuu keenya hinaafee. Fayyuu keenya hinaafee. Ammayyuu qilleensa kana loluu kan barbaadu. Jireenya keenya booressuu kan barbaadu. Qilleensaaf lafarratti lafa jirutti kan hidhame haa ta'u. Lafa jirutti kan hidhame haa ta'u. Gooftaa si kadhannaa nu gargaari. Nu wajjin ta'i. Kiristoos Yesuus ameen. Noora. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 11 hanga 14 isa jirudha. Isa kana Waaqayyoon kadhanna. Nagaa isin gaafachuun irraanfadhe miti. Mee harka keenya gara Waaqayyootti qabnee gabiidhaan Waaqa kana kadhanna. Ameen. Waaqayyoon wajjin jira. Ameen. Waaqayyo gidduu keenya jira. Ameen. Nutti dubbachuu eegaleera. Ameen. Nunis gooftaatti gammadaa jirra. Ameen. Waan gammaduuf qabna. Ameen. Waaqayyo nu gargaareera. Ameen. Waaqayyo oolmaa nu biraa qaba. Ameen. Waaqayyo qilleensa keenya nagaa godheera. Ameen. Waaqayyo lafa keenya nagaa godheera. Ameen. Kanaaf nutti tola, kanaaf burraaqna. Ameen. Dhuguma takka takka kanaaf nu macheessa. Ameen. Yammayyuu kadhannaa kana keessa gooftaa galateeffadha. Keessa walitti mul'atu. Bara hamaa kana gooftaa si dabarsee. Bara rakkinaa gooftaa si dabarsee. Harka kee kaasii gooftaa galateeffadhu. Gooftaa ulfina laadhummayyuu. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Si galateeffannaa. Ati Waaqayyoodha. Waaqa hundumaa qabdu. Waaqa hundaa dandeessu. Waaqa seenaa baay'ee nu biraa qabdu. Waaqa oolmaa baay'ee nu biraa qabdu. Waaqa akka nu qabdee waan ce'uu hin dandeenye Waaqa nu ceesiftee. Duuba keenya galagallee laallee. Dibbee keenya lafaa fudhannee si faarfanna akka saba Israa'el. Waan baay'ee nu biraa hambiftee. Waan baay'ee siicoo galaanaa gootee. Waan baay'eetti harka nu qabdee. Waan baay'eetti nama galataa nu gootee. Waan baay'eetti saba galataa nu gootee. Ammayyuutu dinni keenya ilaaluutu ni dhaggeeffatu si galateeffanna. Manni keenya si galateeffata. Maatiin keenya si galateeffata. Jireenyi keenya si galateeffata. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Si haa galatu. Lafatti harka nu qabdeetu jira. Mana harka qabdee jira. Maatii harka qabdee jira. Nama harka qabdee jira. Waan oolchitee. Badii oolchitee. Har'a geenyee dhaabannee si galateeffanna. Miilla keenyatu ce'ee si galateeffata. Tarkaanfatee si galateeffata. Miiraan si galateeffanna miti. Namni socho'eem namni jedheem miti. Garaa keenyarra laphee keenyarra yaa gooftaa oolmaatu jira. Waan ati nu gootetu jira. Qoma keenyatti baanna, harka keenyatti baanna, ka'aanna. Ija keenyarraa imimmaan baay'ee haqxee. Boquu keenya ol qabdee. Gooftaa diinni keenya rommee lafa laalee. Boquu keenyatu ol jedhee si galateeffate. Inni bara 2016 nu tarkaanfachiifte. Bara 2017 keessattis mo'icha nu laatta. Abbaan mo'ichaa nu wajjin jirta. Waaqni mo'ichaa nu wajjin jirta. Qilleensa bubbee bara keessatti ka'u
ta'u gab kan gootu nu wajjin jirta. Waan sodaannu gab kan godhu nu wajjin jirta. Waaqaaf lafarratti maqaan kee ulfaatu. Ammas nu gargaari. Nu tajaajili. Nutti dubbadhu. Garaa qullaa nu gashin. Harka qullaa nu gashin. Sagalee kee nu galaasi. Garaa keenya bani. Sakaraa garbicha isaa Phaawulos dubbatamu sana. Hadhageessuuf laphee Liidiyaa bane jedhamee caafamee jira. Laphee keenya nu bani ati. Samii waaqarraa nu bani. Nutti dubbadhu. Hunduma keenya wajjin ta'i. Qilleensa kanarraa waaqeffannaa lafa kanaa hinaafee. Hiikamuu keenya hinaafee. Fayyuu keenya hinaafee. Ammayyuu qilleensa kana loluu kan barbaadu. Jireenya keenya booressuu kan barbaadu. Qilleensaaf lafarratti lafa jirutti kan hidhame haa ta'u. Lafa jirutti kan hidhame haa ta'u. Gooftaa si kadhannaa nu gargaari. Nu wajjin ta'i. Kiristoos Yesuusiin ameen. Duraan dursee nagaa koon isin gaafadhaa. Attam jirtu nagaa keessani. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Silaa yeroo faarfannaan faarfatamu qeessa kiduudhaan hin burraaqiin lakkiin machooftaan naan hidhee burraaqi. Akkuma jedhe immoo machaa himnaan hidhee. Kanaaf isinis baga machooftan. Harka keessan ol kaasaati ameen jedhame. Galateeffadhame gooftaa. Waaqayyoon warra gammachuun godhee salphaa miti. Bara 2016 nagaan isin dabarsee bara 2017 miila keessanii keessa jettani. Inni bara 2016 abbaa mo'ichaa isin godhee Waaqayyo bara kana keessattis gooftaa. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Sagalee ani har'aa irratti dubbadhu sagalee sadansaa keessaa kan nu kenname Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 1 hanga 8tti Roomee 13 11 hanga 14 Maatiyos 14 1 hanga 12 kana keessaa kan irratti filadhee dubbadhu Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 11 hanga 14 isa jiru isa kana dubbisa akkas jedha. Roomee 13 sila dubbifameera. Yeroo itti dura amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaqnu isinirra jiru ta'uusaa beekaa. Halkanichi sokkee guyyichis dhiyaatee kanaafis kottaa hojii dukkanaa keessa hojjetamu ofirraa gannee mi'a lolaa isaa ifa keessaa ittiin hojjetan hin hidhanna. Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessa deddeebi'anitti jiraanna malee albaadhummaatti yookiis machiitti alalummaatti yookiis gadhiisitti nama loluutti yookiis weelluutti hin jiraannu. Kottaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka uffataa sibiilaatti uffanna malee hawwa namummaa foonii raawwattanii isaa gammachiisuudhaaf garaa hin kenninaa. Ameen. Sagalee kana irratti dubbadha gabaabsee guyyaan har'aa beekamu akkasiin ariifattan nan beekaa gabaabsee tanaan dubbadha. Gabaabsee kana irratti dubbachuudhaaf waa'ee seenaa Roomaa kana dubbadha. Ergaa Roomaa kana kan barreesse ergamicha Phaawulos akka ta'e dubbatama. Bara inni barreeffame bara 55 gooftaa Yesuus egaa dhalatee booda isin jechuu keenyadha. Yaada inni of keessatti qabu ergaan kun ergaa nama hundumaa akka ta'e Yihuudoota, Oromoota, namoota hundumaa qomoo nama hundumaa hammata ergaan kun yeroo ilaalu. Inni biraan ergaan Phaawulos barsiisaa kiristaanotaa kan ilaallatu. Barsiisaa kiristaanotaa kan ilaallatu. Kiristaana kan godhu barumsadha. Yoo barate macaafa qulqulluu sagalee Waaqayyoo yoo barate kanaaf ergaan Phaawulos inni gara Roomaatti barreesse caalmaansaa isa kana hammata barsiisa hammata.
ergaa Phaawulos kana namoonni yeroo baay'ee bakka torbatti qoodanii ilaalan. Bakka sagalittis kan qoodan jiru, bakka torbatti qoodaniiti kan isaan ilaalan. Egaan keessumatti barsiifni wayis immoo ergaan Phaawulos inni Roomaa kuni akka waldaa keenya waldaa Mattana Yesuusitti abbaan amantii keenya Maartin Luuter akkamittiin amantiin akka isaa galuutuu dheebotu isa kana keessaa argate. Keessumatti Roomee boqonnaa 1:16-17 irratti eessaan jireenya argama akkamittuu jedhu bara sana waldaa Kaatolikii keessa dhaabatee waldaan Roomaa kan ergaa Roomaa kana keessaatti kan inni argate. Kanaaf ergaan Roomaa barsiisa kiristaanummaatiif jennoo guddaa akka inni qabuti nutti dubbata. Yooni akkasuma jedhee gara mata duree kootti deebi'ee gaariidha jedhee tana yaada. Egaan guyyaa har'aa kan waliin ilaallu Waaqayyo jireenya haaraa namarraa akka inni barbaadu, jireenya haaraa, imala haaraa Waaqayyo namarraa akka inni barbaadu nutti hima ergaan keenyarra. Walumaa gala ilaallu jireenya haaraa, imala haaraa Waaqayyo namarraa barbaada. Waaqayyo bara haaraatti yeroo dabarru Waaqayyo jireenya sakaleessa, jireenya sadeen gaddaarra Waaqayyo jireenya haaraa sirraa barbaada. Moofaa kaleessa, hojii kaleessa, deemsa kaleessa akkuma gidduu kana kadhataa turre Waaqayyo nurraa baasee wayyaa haaraa nu laachuudhaaf nutti uwwisuudhaaf Waaqayyo isa kana nurraa barbaada. Iddoo kanatti akka ilaallutti akkas jedha. Yeroo itti amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa nutti dhiyaateedha. Ameen. Mee hundumti keessan yeroo itti amanne caalaa jedhame. Waaqayyo guyyaa guyyaatti waan nurraa barbaadu ija caalmaa nurraa barbaada, jireenya caalmaa nurraa barbaada. Warri waa dhaabdanii beeksanii keessumatti naannaa bunni dhaabamuun dhufe buna isa bardeen gaddaa irraa cirattan caalaa yoo bardeen gaddaa naannaa qunnaa tokko xaasaa lama muka tokko irraa cirtanitti woote isa dhufu gara xaasaa lama sadii gara qunnaa lama laata itti guddataa deema, kennaa deema. Jireenyi kiristaanummaa Waaqayyo isa kaleessaa caalaa deema. Waaqayyo maqaan isaa ulfaata. Waaqayyo jireenya haaraa keessatti jireenya ija qabu isaaf ta'u, isaaf jiraachuu isa kaleessaa caalaa akka jedhe iddoo kana isa amanne isa kanaan nu amanne caalaa nutti dhiyaataa deema. Amma hubadhaa jireenyi keenya asa deema moo acha deema laata? Mee waan lafa kanarra jiru laala. Waan lafa kanarra jiru waan nutti maa deemu qaba. Waan lafa kanarra jiru muraasa taa deema, dhumaa deema. Jireenyi lafa kanarra jiru dhumaa deema. Jireenya isa kana Waaqayyo akka macaafaatti maramee akka ni dacha'u gochuutti adeema. Waaqayyo Waaqa haaraa, lafa haaraa, jireenya haaraaf nu eega. Isa kanaaf harka walitti dhuguun namichi ammaun, isa kanaaf gamman namichi hun Waaqayyo isa kanaaf miti asxaa'ee isa Waaqarraaf nu qopheessa. Asxaa'ee isa Waaqarraaf akka nu qopheessutti ilaala. Kanaaf kana argachuun maal gochuutu nurra jira? Kana argachuudhaaf qabxii arfan tokko dubbadhaa. Qabxii arfan kana amma dubbadheefitu hin beeku, yeroo koo gabaabsuun barbaada. Kanaaf inni tokko hirriba hafuuraatti dammaqu. Hirriba hafuuraa akkamittiin isa Phaawulos jedhu kana argachuu dandeenya laata? Isa jedhuufi hirriba hafuuraatti dammaqaa. Hirriba hafuuraa maal inni hirribni hafuuraa? Gisee tokko tokko namni hirriba hafuuraa rafa. Hirriba hafuuraa gaafa rafnu miidhama guddaa qaba hirribni hafuuraa. Dafee tananii lafan yaalee ga'uu barbaada. Hirriba hafuuraa gaaf tokko dubartoota tokkotu bara Solomoon geggeessu keessa mana tokkotti galuudha macaafni qulqulluun. Lamaanuu ijoollee qabu. Ijoollee daanii ijoollee hoosisu. Ijoollee utuu hoosisanii
isheen tokko lamaanuma rafu. Isheen tokko garuu utuu raftu mucaa ishee jala jirtu mucaa hoosiftu sana ajjeefte jedha. Tu maal gootu ajjeefte? Hojinaasaa tu maal gootu ajjeefte? Utuu raftu ajjeefte. Utuu raftu dhala ishee ajjeefte. Hani akka isheen ajjeeftu godhu hirriba sanadha. Dubartoonni takka takka hin dagatan waan dubartii kanarra buuse hin beeknu malee. Bara keenya keessa dhageessanii beektu dubartoota utuu rafanii ijoollee ajjeesan dhageessanii beektu hin jiru. Bara sana maaliif akka ta'e hin beeknu. Bara sana utuu raftuuti ajjeefte. Ishee kamtu caalam? Ishee kamiin jajjula? Tokko ajjeefteet. Isheen tokko isheenis rafaa jirti. Utuu isheen raftuu ishee sana jalaa suuti. Lamaanuu tokkuma. Yeroo isheen hatamte yeroo isheen fuudhamte hin beekamu. Lamaanuu marafu. Waaqatu ishee gargaare malee ishee sana. Lamaanuu marafu. Mee takka jireenya afuuraa keessanii ilaala. Waan baay'een kan si harkatti du'u. Waan baay'een kan si harkatti badu. Waan baay'ee kan gachu. Takka Waaqayyoo hirriba afuuraa keessaa si haa kaasu. Hirriba afuuraa rafu. Bar tokko nan nagayo obboloota qaba ani gara dhumaatti qotusuudha. Obboleessa tokkotu rafa baadiyyaadha. Gondaan jira gondaatu dhufa takka yeroo dhufu jabboota nyaata hoolota nyaata re'oota nyaata. Mana keessanii ajirutti namma. Obboleessi kun garuu jedheetu rafa. Qodiloo isa jedhan afatee gorduuba rafa. Jireenya baadiyyaa beektu. Mataa isaatti miilla isaatti xaxatee rafa. Gondaan irra yaa. Warri kaan ka'anii hoolaarraa, horiirraa, mana keessaa qodaarraa haxa'u. Makar kurruufee rafadha. Mee kurruufee rafadha. Suma lallaboona kana rafa. Rafa. Dhimma isaan qabu calluma rafa. Kaanii waan godhan wallaananii mucaan obboleessa tokkotti aanu jira. Suuta jedhee gaabii irraa qabee gondaa isa mataan isaa guddaa fuudhee addana isaa rafu. Yeroo inni rafu yeroo dibidi jedhu gondaan itti namni hin ka'e. Maal keessa rafa? Jedhaa ka maal keessa rafa? Yeroo manni badu yeroo horiin nyaatamu rafa. Macaa Isqeel raajicha Isqeel boqonnaa 9 lakkoofsa 1 mee dubbifadhaa eewnaa dubbisala. Takka biyya badu qilleensa jeeqamu qilleensa boora'u rafa takka nam hin kadhatu ka'ee dhaabatee hin kadhatu argatee naa dubbisala. Isqeel 9 obboleessi kun agartee jiru utuunni wayyaa irraa fuudhee gondaa sana irra hin buufne see dhimma manaan qabu dhimma biyyaan qabu hin rafa. Akka jedha Phaawulos yeroo dubbatu amma yeroo nuti hirribaa dammannu gaheeradha. Yeroo itti kaanu, yeroo itti dammannu, yeroo itti qophoofnu, yeroo itti kaanu sakaleessaa caalaa yeroo itti kadhannu Waaqayyoo hirriba afuuraa keessaa nu na dammaqsu. Buursaati ameen jedhame. Hirriba afuuraa. Mee dubbisaa namni dhugate? Moo dubbisu? Amalli jira miti jedhana dubbisu salmaan jira? Maaliif faadhaa? Isheenan dubbisa yoo sirra kifti natti fakkaata. Na tursitee deenan amman argadhutti warri baafattanii iftan raajiin argattu ish sagal sadii na dubbisaa inni dhaggeeffanna. Maqaa Yesuusiin na dubbisaa. Ulfinni Waaqayyoo isa kan Israa'elis Rubeen isa irra buufatee ture sanarraa ka'ee gara buusaa balbala manichaa dhaqee namichi uffata quncee talbaarraa hojjetame uffate qodaa qalamii ittiin caafanii mudhii isaaniitti qabu sana hin waame. Waaqayyo yommus namichaan mandara Yerusaalem keessa adeemii adda namootaa warra sababii wanti cigaasisaan isa keessatti hojjetameef gaddanii boo'anitti milikkita godhi jedhe. Ammas utuman dhaga'uu warra kaaniin immoo isa booddeedhaan mandaratti keessa adeemaatii garaan keessan utuu isaaniif hin ho'in utuu hin hiliiniif
rukutaa iddoo koo isa qulqullaa'aatti jalqabaatii jaras dubartii dargaggeessa durba ijoollee xixinnoo ajjeesaa haa ta'u iyyuu malee warra milikkita ofirraa qaban keessaa nama tokkotti illee hin dhiyaatinaa jedhee. Ameen. Ulfina Waaqayyootu bara Israa'el aarsaarraa mana qulqullummaa keessaa ka'ee qajeele. Warri mana qulqullummaa keessatti Waaqa isaanii waaqeffatan, warri Waaqayyoo wajjin jiran yeroo bara sana Waaqni tolfamaan ka'ee, dabaan ka'ee, rakkinni ka'ee, jal'inni ka'ee mana Waaqayyootti galu warri beekan yeroo Waaqayyoon yakkanii ulfina Waaqayyoo ka'ee qajeele jedha. Ulfina Waaqayyoo ka'ee deemedha. Sabni dhufee akka kaleessaa arguu dadhabe ulfina dhibe. Hinna bata malee namni ulfina hin qabu. Simbootu irraa ka'e aarsaarra simboon hin jiru. Bahee qajeele yeroo sana sabni bakka lamatti qoodame. Akkamittiin qoodame inni kaani ulfinni kun mul'atee hin bu'a, hin kadhata, qalbii jijjiirrata, hin bu'a. Inni kaan garuu hin bu'u. Ulfina ka'ee kanaaf calluma jedhee ta'a. Miila walirra naqatee ta'a dhimma isaan qabu. Waaqayyo garuu isa boof isa boofnee garaagara baasee ilaala. Isa gadduuf isa gaddine Waaqayyo garaagara baasee ilaala. Isa dheebottuuf isa dheebotne gargar baasee ilaala. Ne ameen jedhame. Yerootti boossu Waaqayyo si ilaala. Yerootti gadditu Waaqayyo si ilaala. Waaqayyo imimmaa sirraa hin haqa. Akka jedhe ijoollee Waaqayyo akka jedhe namicha tokko waamee nama qalamii dibu tokko waamee kaayidhaa baddoone warra bu'anii adda isaaniitti naa dibe. Ameen. Ameen jedhamne. Adda isaaniitti naa dibe warra bu'an warra gaddan ulfinni koo mana kana gadhiisee aarsaa gadhiisee yeroo ka'e warri addan warri bu'anii mallattootti naa godhe. Mee harka kee kaasi mallattoo qaba jedhee. Yeroo gidduu kana bu'aa turte Waaqayyo mallattoo sii godheera yee. Mallattoo naa godheera jedhame. Mallattoo sii godheera. Mallattoo asirra dabarsu. Mallattoo gargar ba'umsa fidu sii godheera Waaqayyo. Kana godheera Waaqayyo. Eega kana godhanii booda akkana Waaqayyo kaaba'e. Golaan jalqaba'e. Warra mana koo keessa tajaajilanii jalqaba'e. Achi jalqabaa garaa utuu hin jabaan hin laafin jaarsa jaartii dargaggoo dargaggeessa mucoolii rukutaa warra mallattoo addarraa qaban garuu itti hin bu'ina. Harka keessa walitti rukutaa gooftaa galateeffadha. warra dammaqanii ulfina barbaadan warra dammaqanii Waaqayyoon barbaadan mana dammaqu maatii dammaqu mandara dammaqu Waaqayyo ammayyuu warra kaanii wajjin walitti rukutu. Ameen jedhame. Dammaqaadha. Amma baratti dammaqnuudha Phaawulos. Dammaqaa hirriba keessa kaane Phaawulos. Kana duwwaa miti. Raajii Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa 5. Yoonaas Waaqayyoon dide lafa Waaqayyoo dhaqe jedhe sana dide garuu hin rafa. Markaba keessa gadi bu'ee rafa hin kurrufa. Warri kaan garuu karaa kam oolla jedhu inni rafa. Takka du'a isa deemu rabna. Biyya baduuf jedhu rabna. Waaqayyoon nu gargaara. Rabna takka. Rafiitii keessaa Waaqayyoon nu kaasa. Eenyuu fidaa qilleensi sun? Eenyuu fidaa bubbeen sun? Eenyuu fi markabni raakamu sun? Eenyuuf? Hamballeessee Waaqayyoon dhibee gartaytuu harrafu garuu eenyu harrayyuu kay siif biyyi kan kura siif biyyi kan boro siif waan baay'een kan ta'u kay harrayyuu hirriba keessaa kay iddoo raftuu kay Waaqayyoon nu gargaara. Kanaaf sagalee kana yoo ilaallu
dubartoonni sun egaa rafiitii isaanii hin ajjeesuun waamiti waan baay'een akkami ta'e macaafni qulqulluun dubbata. Inni lammaffaan ani dubbachuu barbaadu maal amala keessan sirreeffadhaa. Sagalee dubbifamu sana warri dhageessan amala keenya tolfannee mee amaleedhaan amala keenya maal godhee dhaga'uudhaaf amala keenya tolfannee yeroo baay'ee namoonni kana warri magaalaa keessatti dhalatanii sinii galuu dhiisuu danda'a. Baadiyyaa keessa yeroo horii bitu namni ameessa samitu sangaa samitu bifa isaa gaafata miti amala isaa gaafata. Waaqayyo amala keenya barbaada. Ameen jedhame. Amala barbaada. Amala keenya tolfannee amala mina wajjinaa isaa beekan amala keenya tolfannee dhame. Amala kee kaneessa amala kee dheengaddaa garagajjallaatti waan ni dubbatu agartanitti amala maa inni amalli sun ilaala. Lakkoofsa 13 kaaftanii olaaltan amala keenyadha. Roomee boqonnaa 13 amala keenya tolfannee nan dubbisa. Akkas jedha kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessa deddeebiinitti jiraanna malee albaadummaat yookiis machiit halalummaat yookiis gadhiisuut nama loluutti yookiin du'eellooti hin jiraannu. Maaloo na gargaara amala keenya dhaame mayyuu. Amalli keenya maa inni isa garagajjallaa jiru sanadha. Namni akkatti dubbatu akkatti bu'uun barbaadu namni gisee tokko amala akkasiin jaallatu Waaqayyo bara fuula kee dura jiru barri 2017 amala kana hambisiisiin jedha Waaqayyo. Merka wal qabaata akka amala kana lafa kaayi waliin jedhame amala kana hambisi jedhame. Ameen. Amala kana lafa kaayi jedha. Amma takka namni waan godhuun beeku nama malee hin kadhata malee hin sooma malee waan godhuun beeku waan hojjetu beeku. Tu wal gaafachanii waan namni ittuma kana baay'ee waan dhufeef kan hin beekne amma har'a irbaata qulqulluudha gara sitti adeemna maal akka godhuun beeku. Gaaf tokko simbirroota tokko ta'anii hin adeemu hin barrisu hundumti isaanii hin barrisu. Isheen tokko dhattee isa dudduubaan barrisuun eessa dhannaa'etti anoon beekuutti akka dura deemu gaafadhuutti fiiddee alattee isa dura bu'ee fiigu sana immoo eessa dhannaan anoon beekuutti hin barrisu malee lafa dhaqan hin beekani. Amma harka wal qaqqabaan kuni bakkeedha hundu rakkiseedha mee garuu wali malaalaati mee eessa dhaqxa maal hojjetaa jirta sii galeera. Hin barrisu hin deemu garuu lafa dhaqan hin beekan. Waan baay'ee baannee waan baay'ee godhaa qalbii jijjiirranna waan baay'ee godhaa garuu achumatti deemina. Waaqayyoon na gargaara achumatti deemina. Waan baay'eedhaan wal mancaasaa amala baay'ee qabaata acha deemna. Kanaaf Waaqayyo amala keenya isa hamaa sanatti akka uni deebinu Waaqayyo nu barbaada. Seera Lewwotaa 18:30 darbee seera Lewwotaa 20:23 amala keenya isa gisee tokko amalli keenya kan ittiin dhalannu qaba. Gisee tokko immoo nama nu shaakalsiisa. Gaaf tokko wallaalaadhaan mana eega warri keenya gabaadhu qabu ani mana eega ka ijoollee bara kanaa miti mana eega. Mucaan obboleessa koo tokko immoo gaagura hidhaa dammaa qodaatti naqanii maraganii mana jira. Mucaan ilmaa wasiilanii qabnu maqaan isaa Fiqaaduu jedhama. Naan gafa nama guddaadha. Fiigee marfee gara koo na dubbisee maal hojjettaan nama nan eegaan jedhe. Boleessi kee damma manaa qaba mitii naan jedhe. Nama akka kooti xinnoo na caalee jedhee
Medaki jadi fidi nilalai. Mali laki nati ekka mana idalen mana menana. Ak ekka di fidi wansa wana tu fesilbe. Odan she bare tu na tokoda rabu kisian rambu kis. In kamma se kasgode gode kamma sinangere nan kamma se. Ada dinangere nan kadade dan deken. Yorofi kadu mana gara raga utang kayan. Taka kamase dalam masjid. Boram maswar kayaknya mana ini nanjir. Anak masih jerman kamas. Infitu baru. Garaji atau komoda. Ada koci fini jadi mana ilala ada polisi kok. Sana budise. Jerona kaja nunggu race. Aci boda hati kau family basuma mandi jono nanti salvat ada. Yorok kan ifidani bukan sanilala ni dan menjual kata ada kammas mana? Afang butenya dan di kammas mana fite. Amala kana yu fide na barsi sa fikaduna. Harka ko kabani idina timarani abidana tafufun. Yutu si syakat si selatam. Wan burimbe. Wan durar kanin kabne, wan duritin benne, amala hambra, wan ayor ala fakai sinjeda, la fakai sinjeda, waktu apa kanati wan ayor la fakai sinjeda, amen jalan berkakas, apa kesan kasati, wan ayor albadu mawajin simbarbadu, machi wajin simbarbadu, wenyo wajin simbarbadu, jimpa wajin simbarbadu, pursa jalan jalan deh. Isiniran tursu agar taniwa Allah swami jalega kot sandam mangna berbakana sanukana kot sa amala kenya tolfanna garawaga harat tidaballa wa ayo sagale agenya no faib akka tinjiran wa ayo no nagarga kana ala yo lallabe nan jallatana ani ambrani sini debe ulfata ulkane da banne kadan kalana waaqayyo warra rafanii dammaqsa amen waaqayyo warra rafanii dammaqsa waaqayyo amala gaarii sii kenna kadhanna salamaayyo fa kadhanna waaqayyo gooftaa guddaa si galateeffannaa ati dhala namaa gaafa uumtu ifaaf fakkeenya keetiin akka ati jiraattutti akka ati yaaddutti akka ati deddeebitutti akka ati deddeebi'u iddoo garaa kee iddoo yaada kee akkasii ga'uuf akka ati yaaddutti yaadee akka ati tarkaanfattutti tarkaanfatee bakka ati dhaabattu dhaabatee waan ati jaallattu jaallatee waan ati jibbitu jibbee akka inni garaa si ga'u barbaadde akkaataa kanaa uumte yaa Waaqayyo seexanni cubbuun jireenya kanarraa nu ceese faallaa kee nu dhaabe yaa Waaqayyo amala keetti nu deebisuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Ati ilma koo Yesuus Kiristoosiin fakkaadhaa jette isa namaaf ergite bifa kee namarraa bade sana jireenya kee namarraa bade sana yaa Waaqayyo amala kee jireenya namaa keessa haxaamee bade sana yaa Waaqayyo isa amala keetiin nu keessatti bakka buufate sana nu keessa haqxee balleessuudhaaf ilma kee Yesuus Kiristoosiin fakkeenya gootee nuuf ergite na fakkaadhaa jedhe yaa Waaqayyo akka ilma kee Yesuus Kiristoosiin fakkaannuuf nu gargaara. Namni ilma kee Yesuus Kiristoosiin hin fakkaanne mootummaa keetti hin galu. Yaa Waaqayyo kana dubbatteetta. Yaa Waaqayyo amala kee nu keessa bushuun fedha kee haa ta'u. Garaa qulqulluu nu keessatti uumi. Hafuura kee nu keessatti dhangalaasi. Waan yaa Waaqayyo biyya lafaa jaallatee Gooftaa Yesuus Kiristoos garaa biyya lafaa jaallateetti maxxanu amala yaa Waaqayyo biyya lafaa shaakalu nu keessaa buqqisuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Jaalala jireenya keenya keessa buushi. Qajeelummaa jireenya keenya keessa buushi. Dhugaa jaallachuu haqa jaallachuu nu keessa buushi. Gara laafummaa nu keessa buushi. Amalli kee nu keessa haa bulu. Amalli kee nu keessattis haa mul'atu. Jaalalli kee nu biratti haa raawwatamu.
waan nuti dubbatteef galanni siif haa ta'u. Waan guyyaa tokkotti kadhannaa yeroo tokkotti ta'u miti gooftaa Yesuus Kiristoos dhamaatii nu barbaada. Yaa Waaqayyo foon ofii ciniinuu nu barbaada. Gad of qabuu nu barbaada. Shaakala yeroo dheeraa nu barbaada. Itti nu guddisuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Itti nu madaqsuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Waan amala kee alaa hafuura jibbu, waan amala kee alaa jireenya jibbu nu keessatti uumi. Diinni seexanni nurraa haa fagaatu. Amala keenya gadhiisee haa deemu. Qalbii keenya miira keenya irraa haa fagaatu. Gooftaa kana waan nu gootuuf si haa galatu. Obboleessa keenya sagalee kee nutti lallaban eebbisi. Ayyaana araara kee isaaniif haa baay'atu. Ogummaa isaaniif laatteef galanni siif haa ta'u. Kana keenyatti jiraannee jabaadhaan akka si gammachiifnuuf nu gargaara. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqessi na eebbisu. Luba bareedduu Waaqayyo si haa eebbisu jedha. Obolaa si eebbisa. Obolaa fi Luba Alamaayyoo si eebbisa. Obolaa si eebbisa. Itti dabalaa.